yaada ishee kennite jechuudha. Namoonni baay'een keessanii akka poostera sana irratti argitanitti poostera sana baay'een keessanii argitaniittu ammallee poostera sana namoonni hin agarre isiniin agarsiisa. Asumarraanis ibsa gabaabaa isinii kennuun barbaada jechuudha. Kun akka kanaatti jechuudha kan poostii ta'ee ture waan bariirra teessee mata dureen isaa nan ulfaa'e jedha. Kaamingi suun nan ulfaa'edha. Kaamingi suun jechuun isaanii namoonni baay'een keessan qoosaa turtan dhugaa dubbachuu fi faarfannaa baafte moo jettaniillee baay'een keessan qoosaa turtan yookaan immoo koomedii isinitti fakkaachuu danda'a. Wanti kun dhugaaf soba ta'uusaa amma isinitti himaa isiniin jechuu barbaada. Kana jechuun TV lattuu kan jedhamu YouTube irratti gadhiifameera jechuudha. Akka asii xumurreen ilaaluu dandeessu liinkii isaas jala isiniif hin kaa'a. Obboleessi keenya Faarfataa Geetuun gaaffiif deebii taasiseera. Faarfataa Geetuun nama wal wajjiniin guddatanidha jechuudha. Nama biyya wal beekanii na caalaatti gadi fageessee hin beeka. Maaliif obboleettiin kun sooshaal miidiyaa irratti waama nama kofalchiistuuf waama qoostuu fi qoosaa wayii fakkaachuu danda'a. Wanni kun dhugaaf sobasaa garuu yoo ilaalle yookaan yuutuubiif kana jette utuun ta'ini kaamingi sun jechuun karaa yuutuubii kanaa nu eegaa yaada obboleettii keenya jechuudha. Maaliif koomentii jalatti wanni kun namoonni baay'een immoo baga akkas ta'ee baga sana ta'ee baga kana ta'ee akkas ta'ee wanti baay'een jedhameera jechuudha. Tokkoffaa gaafuma jalqabuu obboleettiin kun namatti daarii qabdu miti jechuudha. Namatti daarii qabdu miti yookaan immoo hin qabdu jechuudha. Hin heerumne gaa'ela hin dhaabne haala rakkisaa keessa jirti baay'ee duddishee baay'ee waan dhukkubuu fi baay'ee haala rakkisaa keessa akka ishiin jirtu baay'een keessan beektu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaadeenii obboleettiin kun maaltu irra ga'ee maaltu ishii mudatee isa jedhamuufan asirratti ibsa gabaabaa isiniif kennuufan dhufe waan ta'eef kallachumaan hiriyoota keessaniif sheer godhaatii itti fufa. Walumaa galatti baga nagaan dhuftan nagaan koo bakka isin jirtanitti isin qaqqabu jedheera. Kanaaf iyyuu namoonni baay'een keessan immoo maal kun waan haaraadha moo baga ulfoofte baga akkas taate baga akkas kan jettan jirtu Waaqayyo sana eebbisuun dhumti keessan iyyuu namni uumamoo beeku dubbata waan ta'eef maaltu akka irra ga'ee maaltu akka uumame akka dhageenyetti yaadni kun otoo FB irratti maxxanfamiin dura maaliif kana dura deeggaraa turre waan ta'eef nutti himachaa turte karaa keessaa amma immoo dhokachuus hin danda'u waan ta'eef obboleettiin kun maaltu akka ishee mudate ergan waan xiqqoo isinitti himee booda obboleessa koo onlaayinii kanarra jiraate Faarfataa Geetuun illee waan beeku nutti hima. Obboleettiin kun immoo hin rafne yoo ta'e amma galgala kanaa ishiinis yaada ishee ibsatte jechuudha. Utuu yaada ishii hin ibsatiin garuu wanti nan isinitti himu yoo jiraate maal isiniin jechuu barbaadeeni akkuma namaatti dhalatte obboleettiin kun namumadha. Baay'ee haa rakkattu haa dhiphattu iyyuu malee sababa qaama dhirruu taatee fi xiqqoo wanta hundumtuu isheetti ulfaachuu danda'a. Tokkoffaa gaa'ela hin qabdu maal hin qabdu wanni kun dirqamaan yookaan immoo giddiidhaan irratti raawwatame moo sirriidha moo isa dhugaadha jedhamu namoonni baay'een immoo fiilmiif malee hin ulfoofne argineerraa akkasidha namoonni jedhan baay'ee jiru. Walumaa galatti dhibba keessaa dhibba obboleettiin kun garaatti qabattee ulfa ji'a 9 guuteera jechuudha. Da'uu fi opiriishiniidhaan akka isheen deessudha jechuudha. Manni yaalaa Naqamteellee kan dubbate isa kana isinitti himti. Isuma dhugumaati jechuudha. Wanti kun irratti uumameera. Tokkoffaa obboleettiin kun hiriyaa akka qabdudha kan isheen nutti dubbachaa turte. Hiriyaa qaba ture jette. Kana jechuun namni tokko hin dhalataa hin guddataa kana keessatti immoo jaalala keessa galuu danda'a. Akkuma nuti namoota biraa jaallannu akkuma isaan nu jaallatanii wanni kun hin uumamachuudha. Dirqiidhaan wanti kun giddiidhaan wanti kun irratti raawwatame utuu hin ta'in hiriyaa mataa ishii utuu godhattee jirtu onlaayinii kana irratti arguudhaan sin jaalladha baay'ee tokko si wajjin jiraachuun barbaada si fuudhuun barbaada jechuudhaan jechuudha kan itti haasa'ame. Egaa namni dogoggorre immoo hin jiru namni cubbuu hin qabnes hin jiru. Kana yeroo jennu kana booda mudaa keenya waliif dhoksuu wal jajjabeessuu malee utuu wanti kun dogoggorri kun hin uumamin wal gorfachuun baay'ee gaarii otoo ta'ee jiru yeroo jecha kanatti wanta kanatti kufamu garuu
jajjabeessuutu nurra jiraata. Maaliif akkas goote, maaliif akkas taate jechuu otoo hin ta'in muddama cimaarra waan jirtuuf obboleettiin kun maal gochuu qabna sooleeshinii yaada mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleessi kun dhaloonni isaa eessa akka ta'e, eenyu akka ta'e, maqaan isaa eessa akka jiraatu, maatii isaa hunda hin beekte jechuudha. Kana jechuun obboleettiin kun hin deessu jechuutu hin ta'in haalli hundumtuu yoo ulfaate illee opereeshiniidhaan akka isheen deessu manni yaalaa dubbateera jechuudha. Akkasumallee altiraasaawundiidhaan ilaaluudhaan mucaan dhalatu garaa keessaa akka ta'e illee dubbatanii jiru. Kanaaf obboleettiin kun hiriyaa makoodha ture, nan jaalladha ture, na jaallata ture, garuu na wajjiniin jiraata, na wajjiniin hafa jechuudhaan diingata dogoggoradha isa kana. Waaqayyos nutti araaramu, isheettis araaramu, hunda keenyattiyyuu dogoggoruudhaan kan ka'e garaa kootti hafee jette obboleettiin kun. Isaati booda obboleessi kun immoo erga garaa keetti hafee ani si wajjiniin jiraachuu hin danda'u jechuudhaani Evangelist Waggarii Tamasgeen rakkoon qabu ifa sii ta'a, yaada kee fudhadheera, Waaqayyo si haa eebbisu. Kuni anatu miidiyaa irratti baasee utuu hin ta'in TV irratti, YouTube irratti kan waraabamee jirudha. Yaada ishee kan ibsachaa jirtu namoonni sobamoo dhugaadha isa jedhuufanii wanta jiru itti himaan jira malee wanti kun wanta dhokatu miti jechuudha. Wanti dhokatu hin jiru, namootaaf illee gara fuulduraatti barumsa ta'a waan ta'eef hojjetaa wangeelaa nu of kolchaa isiniin jechuu barbaanna. Maaliif sooshaal miidiyaa irratti akka soba diraamaa ta'e tokkotti namni ilaalaa jira waan ta'eef namoonni yaada gaarii barreessitan yaada gaarii barreessaa. Namoonni yaada hin taane barreessitan immoo nu of kolchaa. Maaliif namni dogoggorre hin jiru erga ta'eeti mucaan kun sa'aatii kana akkam ta'uu qabdi, maal ta'uu qabdi akka jedhamu baruu akkasiin hubattaniif malee akka mucaan kun miidhamtuuf miti jechuudha. Maaliif ufuma keessan deeggaraa turtan, gargaaraa turtan, jajjabeessaa turtan, amma gaafa rakkinni kun irra ga'u walumaa galatti dhugaa natti fakkaate jette obboleettiin kun. Amma galuu bilbila isaa biloog godhuudhaan nu jalaa badeera mucaan kun badee iddoo inni jiru hunda isaa hin beekti waan ta'eef walumaa galatti wanti irratti ta'e kun isuma dhugumaa waan ta'eef warri Lattuu TV obboleessi keenya faarfataa geetuu interview akka isaan godhanitti immoo rakkoo cimaarra waan jirtuuf namoonni hundumti keessanii erga dogoggorri kun dogoggoramee Waaqayyoon ifa magaafachaa fi akkasumas waan dandeessanii bukkee dhaabbadhaa obboleettii kana jechuu barbaadameetu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ani ergaa koo xumuradheera. Wanti kun wanta dhugaadha, wanta soba miti. Yookaan immoo dirqiidhaanii namni qabee akkas godhe utuu hin ta'in fedhuma isheen obboleettiin kun akkas goote erga waan akka kanaa goote immoo inni immoo bilbila cufatee badee hin jiru jette jechuudha. Kanaaf amma yaada bal'aa akka nuuf ifuu fi yoo danda'ame faarfataa geetuun onlaayinii kanarra yoo jiraate nan bilbilaa fi inni yaada bal'aa isinitti himuu danda'a, caalaatti beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu walirratti ka'uu dhiisnee piliis utuu nagaan siif haa ta'u. Ameen siif illee haa ta'u nagaadha. Akkam faarfataa geetuu dhiifama sa'aatiin deemeera garuu yoo hin ifne ta'ee si dubbisuu barbaannaa onlaayinii irra jira. Nagaan siif haa ta'u. Nagaan Waaqayyo siif illee haa ta'u. Ammoo ko nagaadha akkami? Nagaa guyya kaleessaa jalqabdee maxxansa tokko fuula FB irratti argeen ture waa'ee Ijjigaayyoo Fiqaaduu akkasumas yuutuubii Lattuu TV irratti yeroo ati interview gootu argee namoonni baay'een isaanii immoo amanuu hin dandeenye waan ta'eef gabaabsiitii wanta irratti ta'eef maal keessa akka jirtu utuu daawwattoota keenyatti himtee natti tola. Waan sirrachuu qabus, waan dogoggora ta'es, waan hunduma isaa utuu waan dandeesse ibsite yoo dandeenye immoo ishiif bilbilee yoo hin rafne ta'e haasofsiisuu nan barbaada waan ta'eef yaada kee daawwattoota asirra jiraniif ibsi. Tolee onlaayinii irra jirta ammatti? Liiv irra jira amma FB irra jira. Namoonni hedduun si dhaggeeffachaa jiru. Tolee nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota asirratti argamtan hundumaa. Ani maqaan koo faarfataa Geetuu Tashoomeen jedhama. Hayyeegaa duraan dursee fulbarruu kee kanarratti naaf heeruu kee fi guddaa galatoomiin jedhama.
Eebbifame Egaan dhugaa. akkuma beekamu guyyaa kaleessaa kaasee dhimmi obboleettii keenya Jigaayif Qaaduu ishoo guddaa ta'eeti kan haasa'amaa jiru. Ashi. Haa ta'uti namootni baay'een amma suur-sagalee kana TV lattuu irratti arganitti poostera qofaan yerootti amanuun isaanitti ulfaatetu ture. Ashi. Namootni garaagaraa immoo yaadota garaagaraadha kan isaan kaasaa turani. Ashi. Haa ta'uti namootni kan isaan jechaa turani muraasa keessaa yooni siif ibsuuf yaale dhaggeeffattoota kanaaf ibsuuf yaale. Ashi. Tokkoffaa dubbiin kun dhibbaa sobadha kan isaan jechaa turani. Lammaffaa faayidaa yuutuubiitii fi kan inni qindaa'e wanti kun jechaadha kan turame. Eeyyee. Sadaffaa yoo ulfooftee rakkoo maalii qabaa obboloonni yookiin haadholiin durumaa hin ulfaa'u ulfooftee mucaa da'uun waan haaraa miti fi wantoota kana fafakkaatanidha kan isaan kaasaa turani. Ashi. Egaa namoo nuyi waan namootni kunneen jedhan irraa baay'ee bilisadha. Ashi. Gaaffii tokkoof lama kan isaan kaasaa turan kanarraa bilisadha jechuun barbaade. Ashi. Deebii quubsaa kan isaan argatan kan ta'u TV lattuu irratti galgala kana suur-sagaleedhaan paartii tokkoffaa yookiin immoo kutaa tokkoffaan gadi lakkifameeti kan inni jiru. Okay, viidiyoon isaa hojjetame jechuudha. Viidiyoon isaa hojjetame. Ashi. Afgaaffiin nuyi jiguudhaaf dhiyeessine kun fedha ishee irratti kan hundaa'ee fi miira nagaadhaan akka ta'e dhaggeeffattoonni hordoftoonni kee akka hubatan nan barbaada. Ashi. Kaleessas waan tokko kaaseen ture yaadatta yoo ta'e yoo onlaayinii irraa argiseetta ta'e hin argines yoo ta'e haaraa yoo ta'e dhaggeeffatanii. Ashi. Ani obboleettii keenya kanaaf kanan beeku marsariitii hawaasaa kanarratti osoo hin taane dhaladheetanidha kanan ishee beeku. Okay, kana dura. Kana dura. Ashi. Manni maatii koo fi manni maatii ishee tilmaamaan yoo sii ka'uu barbaade fageenya kiiloomeetira 6 hanga 7 yoo baay'ate kan inni walirraa fagaatu manni keenya. Ashi. Egaa haa ta'u Jigaayyoon maatii jaalalaa fi maatii bal'aa gidduu kan dhalatte. Ashi. Kan isheen dhalattee guddatte maatii jaalalaaf maatii bal'aa gidduutti isheen jechuun barbaade. Akkasumallee namni qaamni hir'uu sanyii dhuma isaanii keessatti illee akka hin argamnedha kanati beekuu qabdu dhaggeeffattoonnis kan isaan dhaga'uu qabani. Kutaa lammaffaa viidiyoo kanarratti isheenis akka gaariitti haasofteeti kan isheen jirtu. Gaafuma jalqabu immoo gaafa jalqabaa jechuudha TV mo'aa irratti afgaaffii tokko intarviiyuu dhiyaattee turte isheeni. Kanaaf gaafa deemtu bilbilteeti kan isheen na gaafachaa turte. Ammas haasa'achuuf otoo hin taane amooni akka gaariitti seenaa jireenya ishee beeku hordoftoonni ammaa nuu dhaggeeffataa jiranii akka hubatanii fi kan hundumaa sii tuqeefi. Eeyyee. Mee gabaabamatti ergaan gurbaanii amma akkas jedhee ishee guyyoomse kuni. Sin jaalladhaa, sin fuudhaa, kanaan dura gaa'elli naaca barbaraa yookiin immoo naaf hin milkoofne. Ammaati qaama hir'uu yookiin gabaabduu yoo taate iyyuu waan rabbi godhuun beekanii karuma keellee nama milkaa'aa laata jechuudhaani. Obboleettii kana bilbila namarraa fudhatee kan ofiifuu dandeessee waan tokko dalga galchachuu hin dandeenye kana sossobee fedha isaatti bahuudhaan gocha suukanneessaa kanarratti raawwateeti kan inni jiru. Egaan kan isheen maqaa dhoofte himatte kun hojii humnaa kan guyyaa kan hojjetu yoo ta'u hojii kanaan dura egaan hin barbaachisu yoo ta'es na dubbachuun koo dirqamadha raayyaa ittisa biyyaarraa kan galedha. Eessi. Nama biyyaa gara biyyaatti nama daddarbaa jiraatudha namni kun akka jedhamutti. Akkuma suur-sagalee irratti maqaa isaa saaxiltee turte sana nama maqaan isaa Taakkalee Tarrafee Araggaa jedhamudha. Okay, maqaa isaatiin dubbattee turte. Maqaan isaa Taakkalee Tafarraa Araggaati kan inni jedhamu. Dhalooti isaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Baakkoo Tibbee Araddaa Shobokaa jedhamutti kan dhalate ta'uudha odeeffannoon isheerraa dhageenye. Egaa tokkoof tokko obboleettii kana gara miidiyaa hawaasaa kanatti kan dhiyeessuu dandeenyaaf gaaffii goonee fi tokkoffaa namni fedha qabu yooma waan fedhe dhiise bilbilee obboleettii kana akka jajjabeessu. Eebbifame.
Ni lammaffaa immoo rakkinaa fi dogoggora isheen keessa galte kana irraa obboloonni baay'een namoonni baay'een akka barataniif namni dogoggora mitiire. Sirriidha dhugaa. Namoonni baay'een akka irraa barataniifidha kanan kana yaadee godhe. Fi kaayyoo obboleettii keenya kana baruun illee amma danda'amutti qorachuun nama barbaachisaa achi kanarraa ilaalanii jechuudha. Amma viyuunsaa baay'ee deemeera namoota baay'ee biranuuf qaqqabee jira. Kanadha ishiin jechuun barbaade ammoo gabaabamatti yaadanii qindeessee sitti muuf barbaade suma kanadha. Walumaa galatti waan kun dhugaadha jechuudha akka keetti. Akka kootti miti amma sammaa kana yoo ijji obboleettii keenya jigaayoodha bilbileetan kanan ka'e irrafne dadhabeetan taa'aa jira sababa mucaan garaa koo keessaa sosochootuu fi baay'ee na cannaqaa jira kan isheen naan jette. Waan baay'ee ulfaatuuf namatti hin tolledha. Darbee mucaan kun haala garaatti baachuun ishee waanuma jirudha. Uumamadha. Uumaatu namaaf kenna mucaa dhala. Inni kan dhabeete kan iddoo garaa garaa dhaabataa ooludha. Kan isheen jette kaleessas gaafa gaaffii irratti dhiyeessaa turre. Normaalii gaariidha. Ulfaa'uu kootti nan gammadaa. Waaqayyos beekena dhalanaa laachuudhaaf kan inni godhe. Baay'ee waan tokko irraan fadhee bira darbe amooni. Mucaa kana gaafa fedha foonii isaa irratti raawwatu fedha isheetiinidha. Siigala gowwoomsee fedha isheetiinidha. Sin jaalladha gaa'illina jalaa sila sii kaaseera gaa'illatu naa milkaa'uu didee jedhee aca barbareetudha kan inni fedha foonsaa irratti raawwatee jalaa badee. Achi gara Adaamaa jiraachuu isaa erga dhageessee booddee gaafa kookaatti naqiitii qorichaa bulbuliitii dhugii mucaa garaa kee keessa habaasuudha kan inni ittiin jedhaa ture. Ani immoo mucaa baasuun barbaadu mucaan dhalatu ani hin seene hin yaadne iyyuu waan ani hin yaadne waaqumatu uumamatu godhe waan ta'eef jetteeti kan isheen kaasaa turte. Malee wanti kun dhugaadha siin jechuun barbaade ammoo guyyaa gaafa 30tti beellamni kan inni qabamee jiru hospitaala ispeeshaalaayizidii magaalaa Naqqamteetti. Guyyaa gaafa 30tti opereeshiniin kan qabamee jiru opereeshiniin adeessu jedhamee kan doktoroonni murteessanii jiran kanadha. Guyyaa roobii dhufu akka mana yaalaa deemtullee natti himaa turte. Walumaa galatti kanadha siin jechuun barbaade faarfataa ko. Waaqayyo eebbifame daawwattoonni keenya sirra jirtanii hundumti keessan kun obboleessi interview godhee obboleessa keenya faarfataa Geetuu Tashoomeedha. Faarfataa Waaqayyo si'a eebbisuunis kan barbaanne waan jiru isa haasa'amaa odeeffamaa jirurra wanta qabatamaan gurra keenyaan utuu dhaloonni dhaga'anii jenne maaliif waan akkanatu immoo gaariidha waan ta'eef jechuudha. Yoonaa danda'ame ishiitti illee bilbiluun na yaala. Ati garuu Waaqayyo gooftaan si'a eebbisuu waan gaarii gootee kana yaaddee akka dhaloonni ishii bukkee dhaabbatan gochuu kee fi gooftaan si'a eebbisu dhugaa. Waaqayyo bara kee eebbisu ammoo qoonna namooti odeeffannoo dabalataan qabnillee TV lattuurra galanii akka ilaalanii fi paartituusaa guyyaa borii oollee akka isaaniif gadi gaddisnu ta'uusaa nu hubachiisi. Eshi dhugaa. Waaqayyo bara kee eebbisu sin kabaja sin jaalladha obboleessa koo gaarii eebbifami. Eebbifami gooftaan si wajjin haa ta'u eebbifami. Ulfaadhu ammoo koo ulfaadhu. Ameen ameen. Ulfaadhu. Ameen. Ayyee waaqayyo sinaa eebbisu egaa faarfataa Geetuun yaada qabu kenneera jechuudha. Namoonni asirratti koomentii gochaa jirtan namoonni baay'een keessan qalladaa jirtu namoonni baay'een keessan immoo waan gaarii dubbachaa jirtu dhugaa dubbachuu fi wanti kun sirriidha sirrii miti jedhuuf gaa'ela dura wanti kun illee fuula waaqayyootti yoo toluu baate erga wanti kun uumame immoo maal gochuuti qabna isa jedhudha maaliif dhugaa dubbachuuf bakka amma rakkina cimaarra jirte jechuudha namni waa'ee rakkinaa ishiif galee jiru isiniif galee jiru beektoodha yaada rakkina kanarratti immoo da'umsa kanarratti immoo gargaarsi ishii waan barbaachisuuf akkasiin bukkee dhaabbattaniif wanti kun immoo irratti ta'eera waan ta'eef yoo na danda'ame yoo hin rafne ta'e jechuudha amma kallattii himaan gara obboleettii keenya Ijigaayooti nan bilbila ishiin yaada ishee nuuf qooddi namoonni hundumti immoo piliis utuu waa gaarii barreessitanii natti tola jechuudha yaada keessa waan barbaaddan jechuu dandeessu garuu wanta kana akkaataan taanetti wanta kana irratti raawwatame jalaa akkas jechuun baduu jechuun haraamiidha jechuudha cubbuudha fuula waaqayyoottis namatti hin tolu obboleettii keenyatti nan bilbila ishirraa dhageenya jechuudha yoo hin rafne ta'eef ittiin bilbila.
Nagaan siif haa ta'u. Amiin. Hunda keenyaaf haa ta'u. Dhiifama isin rabba shiraafte laata? Bakki namni dirqaa ta'an ture namoota inni dhiyeetuun gadhiisee dhodhamaa afaarraa isa ibsanaadha walaal. Okay, amma online irra jirachuudha namoota 329 kan ta'an si hordofaa jiru. Facebookii kanarratti waan tokko nan ulfaa'ee jettee footoon poostii ta'eeru jira. Isa kanarratti wanta jiru haqa wanta dhugaa utuu irraan jallisini maaltu akkasirra ga'eef maalirra akka jirtu maaltu akka uumame jalqabaa kaatee yoo dandeessa ta'e nutti himuu dandeessa taanaan nutti himte. Maqaa koo Jigaayee jedhama. Malaleessanii onlaayinii tiktookii doonii miidiyaa irraas mo'aatii jirratti akkan ture dhaggeeffattoota keenyaa beektu dhugaa waaqayyoo waaqa jiraataa dhugaa isaa tokko yoo naasee dhugaanis gaariidha. Dhugaan galma ga'a guyyaa tokko. Mucaa ittiin wal bareeduni taakkalee Tafarraa Araggaa jedhama. Waan baay'ee darbee dhufee waan baay'ee baran umurii baay'ee jiraate 27 koo barana darbee dhufee baranaa 2015 guyyaa gaafa 13 ji'a 4 darbuun dadhabee maaliif darbuu dadhabee mucaan kun silkii koo mucaa waan hagaloo hoteela piyaasaa keessaa kan hojjettu safara piyaasaati jechuudha. Finfinnee keessaa kan hojjettu. Isheerraa fudhatee silkiinaa dawwala. Silkiinaa dawwalee maqaan koo Taakkalee Tafarraa Araggaa jedhama. Silkii kee mucaa waan hagaloo laalaatee obboleettii iftuudhaadha. Mucaa waan laalaatee ani mootin jaalladhe. Nan jaallattu kaadhimaa koo naa ta'ii jaalala dhugaadhaaf si barbaade jennaan. Obboleessa koo fixee ergaa kee dabarfadhu mana geeffadhee naa ta'e egaa haa ta'e fidee booda ani immoo haasa horii obboleessa koo jedhe Jigaayoo maal akka taate beektaa. Jalqaba eessatti si argan silkiidhaan akkamitti si bira jalqaba? Jalqaba silkii koo isheerraa fudhatee anaaf isheen immoo yeroo FIB 2012 FIB irratti interviiyuu ta'e ishee bukkeen deemee bula. Ishee bukkeen deemee bulaa isheen hojii hojjettee galtee mana kiraayee bulti. Isheen animmoo ishee bukkeen deemee sabii buluuf alga sabziin qabanneeti. Ishee bukkeen naqee bulaa ishee dhuguma mucaa waama hagaloodha mucaa qabsoodha iftuu jedhamti amma Yemeniin deemtee jirti biyya alaa. Isheerraa fudhatee an garuu san beeku. Ani san beeku fudhatee naadawwalee na dhugaa yoo sittaafee naada wareennaan Jigaayoon jedhan sirriidha. Garuu asin beeku ati na beekta yoo taatesi nan beektu yoo taatesi asin beeku. Inni kanaan dura jala ture bibis mijejjis tiktookii waan garaagaraa gochaa ture naaf hin taane gara gooftaatti deebi'anii bara koo jireenya koo bareechachuun barbaada malee ani singoyyoofu maatii koo keessaa kun baratti naladhee hojjaan koo meetira 60-70 baalatti daaressiin ta'u abbaan koo heerumsifatee fuusifatee qaba waan ta'eef hojjaan koo baalatti daaressiin ta'u jedhe gurri waaqayyo gaafa sanaas dhagayeera har'a dhagaa jira. Innaa ittiin hime innaan lakki sin jaalladha ijoo koo innaan lakki nan jaallatini sin beeku ilmoo dhiiraa haati koo deessee qabdi bulaa dubbaas haati koo deessee qabdi carraa godhinnaa sinneeraa waan ta'eef ani immoo kana sirratti miidhaan bingeessisu namoonni baay'een Jigaayoon duruyyee Jigaayoon kana garanaa jiru waan ta'eef an kanan sirratti geessisee tiraanspoortii si gochisiisee naqamteen si fiduun barbaadu. Isi kana sirratti hojjedhu haadhoo koo ani bara biraa hin ta'uu dhiisin jedheeni jennaan dhugaa sinni sunaan jedhe. Dhugaa waaqayyoo sinni sunaan jedhe jennaan maaliif namni iddoo kana beektaa waa'ee koo maalummaa koo beektaa maatii koo moo qomoo maal koo beektaa hin jedheen jennaan kanas kanasa ta'u simboo haasaa simboo keetiin haasaanni jechoota haasoftu yeroo politiikee itti wajjin haasoftu nagaatti gaafattu waan akka hojii dubbattu bakka filatamaadhaa horii koo naaf taata
wanta baay'ee mudatamaa ture, wanta baay'ee na danqaa ture. Bakka dandeessinii jenna. Shinan dhiyeessu, toora kaayidii kosii jennu, duwwaa 955 duwwaa 643 jedhee paaswordii koo duwwaa 643 jedhee itti nageeti. STD koo haa barbaadde fayyadame ilaali. Amma jijjiira paaswordii yoo ta'e jedhee ilaale. Kanan siin jedhu gaafa 15 ji'a afurii moo maal jetteeti? Aksadii ji'a afur guyyaa gaafa 13 ji'a afur 2015 wal barre. Eshi amma ko ji'a 9 guuteera jette akkami dharee lama asirratti amma ifa nuun taane. Ati kan jette ati ji'a 9 akka guuteettudha kan haasa'amaa jiru ji'a 9 fixeeraa hojjette kan wal barre immoo gaafa 15 ji'a arfaffaa keessa jette akkamitti ree amma fakkeenyaaf amma ji'a afuridha miti ji'a doktorotatu maallaan jedhe sababii hojjaan koo irratti hundaa'anii lafa baramanii na ilaalanii deddeebi'ee ilaalamaa jira. Guyyaa gaafa tokko gara 10 yoo dhaqeera ammas gaafa 30 deemee jira nan deema gaafa 30 jimaata dhufu. Ji'a 9 10 sababii hin dandeenyeef gaafa 30tti kottunaan jedhan. Eeyyee maaliifin si gaafadhe beektaa amma gaafa haasoftu onlaayinii kanarra namoota hedduutu si dhaggeeffachaa jira. Nu illee ageenyeeti namootaaf ifa gochuu fi asirratti si affeerre. Fakkeenyaaf ji'a afur keessatti yoo wal makteetta yoo wal barteetta ta'e biyaan silaal ji'a 9 fixeera yeroo jettu immoo ji'a afur miti ji'a 6 ta'achuudha. Ji'a 6 ta'a mala yeroo ida'amu jechuudha. Ji'a gaafa 13 isaa ta'u 15 isaa ta'u isti dogoggorteetta ta'uu danda'a. Diingata amma fakkeenyaaf ji'a 9 amma isaan doktoroonni maal siin jedhan. Ultrasound si kaasanii amma ko silaa ji'a 6 ta'uu qaba akka ati jettetti kan ji'a 6 ta'uu qabati garuu ji'a 4 jette ji'a 9 jette. Ultrasound yoo man keessatti fakkaata. Sagadii ji'a 9 walama 15. Okay. Sagalu guyyaa gaafa 3 ji'a 9 2015 ultrasound hospitaala mana hidhaa keessatti simaa jaata bukkeettan ka'e. Gaafa ka'u sana ji'a 5 10 jedhe Dr. Dirban. Ji'a 5 10 akka faasee herreegdeyyuu ani soddoma sadhufu kana ji'a 7 fi bultii 14 fida. Soddoma kana jechuudha ji'a 7 fi. Okay ji'a 7 wayi fixamti reefam. Tikikkila amma sirriitti dhufeera jechuudha. Yaa rakkoon qabu dogoggoruus dandeessaa isaan beeku. Egaa kun rakkoon qabu booda bira ga'ama waan ta'eef amma namoonni hedduu asirraa waan na gaafachaa jiraniif si gaafadhe. Walumaa galatti abbaa sana maalummaa isaa eenyummaa isaa eessa akka jiraatu hin beektaa jechuudha. Yoo na gaafachuu barbaadan isin mucaan kun kan inni dhalatee guddate shawaa lixaa bakkoo tibbee ganda shoboqaadha. Kan inni durrittiin hojii hojjechaa ture poolisii ture dhahamee galee jennaan mana galee achi keessaa deebi'ee hojii humnaa waan tokko hindoota fa'a warra karaa fa'a kana hojjetan waan tokko deebi'ee hojii hojjeta. Immoo hoteelatti manaajara fa'a kaasharii qaba warra kaasharii qaban kana ta'ee hojjeta. Erguma 2010 wal barree kaafneyyuu aska hoteelii safara mannaariyaati mana nyaataa muzitii makkaa kan jedhamu achi galee hojjetaa ture. Seenaa isaa yoo sitti yeroo wal jaalatan seenaa baay'ee walitti muumsiire. Abbaa isaa wal bukkee jiran shoboqaa. Abbaan isaa dhukkee jiraata kunoo laqamti kana gadi.
gaa'elli isaanii gargar ba'ee jira. Haati immoo musliimaadha. Haati isaa moominaa jedhamti. Shobokaa jiraatu waldaamuu wangeelii shobokaa bukkeera manni isaanii yookiin immoo aseentinii kan jedhamu bukkeera manni isaanii. Okay, ishi amma eessa jiranni? Yoo ani silkii nama biraa ijoollee guddinaa tokko haasofsiisu Adaamaa hoteelii keessaan jechaa jira. Hoteela Adaamaa kashirii argatiin achi keessa hojjechaa jira. Okay, jalqaba dura siin fuudhachaa ture jechuudha. Jalqaba an dhugaasaa yoo dubbine alaasiin ta'uu naan waa'ee koo keessa haadha koos abbaa koos maatii koos fira koos waa'ee ittiin gashuu waan tokko iyyuu hin gashuu jedhee na amansiisee gurbaan kun adeetes na dhiisuudhaa baates na jaallachuudhaa baates yoo mucaan kun garaa koo keessatti hafee ani hin baasuudhee murtee qabe. Okay, eeyyee gochuu siin qabdu ani kan siin jedhu jechuudha. Suura wajjin kaatee qabda? Suura wajjin hin kaane profaayilii warra suuraa isaa jira malee wal faana suuraa hin kaane. Profaayilii keerra suuraa isaa jira? Suura isaa hedduu qabda jechuudha? Qaba. Okay. Profaayiliin kee maal jedha? Profaayiliin koo Zigaayyoo Fiqaaduu jedhama. Maqaa koo maqaa abbaa koodha. Seentera barbaada wate onlaayinii namoonni baay'ee waan jiraniif jedhanii malee Zigaayyoo Fiqaaduu ispeelingii yoo ta'u gosa na argachuu dandeessu paaswordii godhu waayyoo si kenne duwwaa seenteelaan tabalee amma jechuudha amma akka keetti gaaffii nanis gaafadhu jechuudha. Wajjin jiraachuun barbaaddaati? Mucaa baay'ee jaalladha. Jaalladha maaliif baay'ee jaallata jettee yoo na gaafatte namoonni asirra jiraatanis maaliif intalli kun maaf akka jedhanii yoo na gaafatani. Dhugaa Yesuus sana uumee lubbuu koo jiraachisee hamma sana dhagee amma kana baatee yookiin jiraattee dhufee mucaa kana irratti bade. Okay. Jalqaba kaaseeyyuu nama biraa faana dogoggorree jechuudha. Walumaa galatti isa qofa faanadha jechuudha. An muudin itti qabadda an sirkiinaasa an dhugaara miti sirkiinaasa nan taphadda sagalee kootiifi ijoollee meeqa fidee ijoollee meeqa nama tiktookii ajaa'ibsiisaa kolfa ajaa'ibsiisaa hojjetan dhiiratti barabaraan nasiqaa dhiiraa wajjin araasaa garaasatti takka na eegi. Wallahi kanarra warra jirtanii hunduma keessan waaqayyo yaa eebbisuu jecha please asirratti waa'ee shawaa wallaggaa waan jedhamu isa nuti ijoollee abbaa tokkooti waaqayyo immoo abbaa saba hundumaati malee asirratti waan wallaggaa waa'ee shawaa waan takka inaati waan jiru maal goone mucaa kana seeraan akka isheen hiikamtu taasifnee mari'achaa jirra miti yeroo hundumti keessan jechuudha. Takka barreeffamni keessan nama gaddisiisas nama kofalchiisas nama jajjabeessas kanaaf iyyuu jajjabeessuuti qabna dhee yaada obboleetti kana jechuudha. Waaqayyo sana eebbisu miyuuti irra godhee naasaa jira waan ta'eef jechuudha. Please kanadha. Hojjaan isaa dheeraa moo gabaabaadhaa warri jettan please otoo isanii gaariidha. Gabaabbatus haa dheeratus garuu siniif hin gaafadha. Nam kofalchiisina please dhugaa. Hello. እና መሌ hojjaan isaa akkuma kee immoo baay'ee dheeraadha. Kana nu gaafadhochaa. Dhugaa yoo ni sittire. Amo ispoortanyaan gibbiidhaa fakkaata malee hojjaa baay'ee sidaala. Nani kibbiidhaan dhugaati taasisaa profaayilii koo seenii ilaa. Nangatti inni muusikii guddaa dhabe malee. Maal jette? Amma bareedan kibbiidhaa. Baay'ee dheeraadha jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata baay'ee dheeraadha. Ijoolleen baakoo qabu ijoolleen finfinnee keessaa ijoolleen keenya akka jiraniif namni suuraa sana deebiin jiru. Amma kanaafu maal goota beektaa? Suura isaa telegiraamiitiin naaf ergi. Tole. Wanni kuni dogoggorteetta waaqayyoon ifa magaafadhu qalbii kee jijjiirradhu gaa'ila malee dogoggorteetta. Isa kana walii galla kun dogoggoradha. Demmoo waaqayyo waan hedduu dubbachaa ture gaafa interview yaadatta yoo ta'e mana keessatti jechuudha. Inni kunillee icciitiidha.
dursee beeka jechuudha waaqayyo waan ati keessa jirtu dursee beeka dhugaa dubbachuuf asumaan illee waaqayyo waan jedhe dhugaa waaqayyo jechuudha wanti gufuun guddaa fuula kee dura akka jiru waaqayyo dubbachaa ture gufuu sana bira immoo waaqayyo si dabarsa waan ta'eef hin jajjabaatta yaada qabda. Dhugaa dubbachuuf wanta kana keessa akka ijaafi gatti mucaan kun garaatti naafi akkam sadarkaa kanarra gahu ani yaadee hin beeku garuu waaqayyo gaafa sana garaagareera. Ani abdii kanan godhu egaa waaqayyo maaliif naalaate wanta baay'ee bukkee na dabarsee maaliif mucaa kana dabarsee jedhan jedhamuuti. Gaaffiin natti ta'ee sirrii mucaa kana irratti fudhachuun na jibbisiisa. Tokko hojii dhageettinaa hojjennee mootummaan waaqayyo argannoo isaa waaqayyotu beekaa. Inni lammaffaan immoo lubbuu mucaa kana irratti dhaabees barcha dhugees waan barbaade godhees yoon hojjedhee kana irrattis mootummaa waaqayyo lallabaa. Dhugaa jiruun haasaa dhugaa jiruun dubbadhaa dogoggoreera lubbuu mucaa kana ammoo hin baasu jedhanii wal jibbee taa'e. Waaqayyo isaa eebbisu na eegi. Please komentiin taane warra asirratti barreessitan otoo dhaabdanii baay'ee gaariidha dhugaa waaqayyootiin nama keessaan dhaladhe nama keessaan bahe namoonni jettan ani namadha namoonni jettanii dhimmi kun boornarra ga'uu danda'a namoonni jettan please wanta hamaa hin barreessina dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Yaa maraatuun barreessuu danda'a wanta hin taane nama kan taatan garuu please dhugaa waaqa jiraataati jechuudha. Hello. Innaa kanaaf iyyuu amma walumaa galatti wanti kuni dhugaadha qabatamaatti beektaa jechuudha. Ayyee eebbifame waaqayyo si haa eebbisu. Jajjabaadhu fuula waaqayyootti waaqayyoon kadhadhu waaqayyoon ifama gaafadhu wanta akka hin godhiini lubbuu sin baasiini waaqayyoos kana hin jaallatu fedha waaqayyoo yoo ta'e walitti dhuftu fedha waaqayyoo ta'uu baate immoo waaqayyo si gargaara. Asumarraan illee namoonni yeroo tokko bilbilanii si bukkee dhaabbachaa turan namoonni si gargaaran yaadaan maallaqa isaaniin namoonni karaa kallattii kamii si bira dhaabbatanii waaqayyo si haa eebbisu jedhiiti eebbisiini. Waaqayyo gooftaan namoota kanaan dura na gargaaraa turtanis namoota na beektanis namoota na kadhachaas qarshiis na laattanis kiraayii manaas uffata birees waan garaagaraan kadhataanis waan garaagaraan na jajjabeessuudhaan na bukkee dhaabbachaa turtani. Waaqayyo dhala keessanis mana keessanis jireenya keessanii garaabbatu. Ameen. Iddoon taanetti dhalli keessan hin badin. Ameen. Karaa keessan waaqayyo isin isa bareechuu. Dabarree dubbannaa nu dabarsan waaqayyo dhala kootis nanima wantoota kana yoo jiraanne dhala kootis nanima ammoo gooftaan lafa kanatti haala naannoo akka kanatti jajjabaatee namootuma akka kanaan na haasofsiisee haala naa barantee karaa akka kanatti na haasofsiisee biyyuu gooftaan balbala barabaraan sirratti hin cufamne sirratti godhu. Ameen. Dhala keessa balleessi waaqayyo dhala kee baraa tolchu. Ameen ameen ameen. Eebbifame waaqayyo si haa eebbisu nagaan nuu bulii riba gaarii. Ayyee kana fakkaata wanti kana caale hin jiru waan ta'eef kana booda dhageessanii komentii jalatti waan baay'ee waasofta waan fedhe jettanii nun ilaallatu yeroon isiniin jedhu. Gadi sin buusa waan ta'eef please akka utan nama guddaatti namoonni tokko asirra teessanii yaada nama guddaa kan qabdanii please waaqayyo isin haa eebbisu namoonni yaada guddaa qabdan siniin jechuu barbaada walumaa galatti mucaan ultrasoundiidhaan mirkaneeffame dhiiradha jechaa turame waan ta'eef walumaa galatti maal jechuu barbaanne viidiyoo interview obboleessi keenyi faarfata geetuun taasise lattuu kan jedhu jechuudha. Lattuu irratti liinkii isaa siniif keenya jechuudha achirratti hordofuu dandeessu. Walumaa galatti mucaan kun kanaan durasi namoota baay'eetu ishii deeggaraa ishii gargaaraa ishii bukkee dhaabbachaa ture. Ammoo gargaarsa waan tokko hin qabdu da'umsa jala geesseetti waan ta'eef namummaan warri isinitti dhaga'amu
deeggara ishii bukkee dhaabbadhaa bilbilaa fi siniin jechuu barbaannaa waaqayyo isin haa eebbisu waan dandeessaniin keessumaa da'umsa kanarratti wanti nama barbaachisu hedduu jira waan ta'eef waan barbaachisaa ta'een ishii bukkee dhaabbadhaa dhugaa waaqayyooti namni namummaa isinitti dhaga'amu otuu ana ta'ee otuu obboleetti manaa qabna waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu aleeko kanaaf irraa kan hafe erga dogoggorri kun dogoggoramee booda ishiin waaqayyo faana walii galtii qalbii ishee hin jijjiirratti waaqayyo immoo itti araarama waaqayyo waaqa araaraati malee akkaawuntii ishii warri barbaadan illattuu jalatti barreeffamee jira jechuudha karaa barbaadan obboleessa koo geetuullee quunnamtanii gargaaruu dandeessu anaanillee quunnamtanii deeggaruu dandeessu akkaawuntii ishee irratti immoo maqaa isheetiin kan banameeru jira deeggaruu dandeessu karaa isinii danda'ame jechuudha. Please nama guddaa taanu kana booda wal caccabsinee lafatti wal balleessu otoo hin ta'in rakkina qabnu hundumaa yoo qabaanne waliif shanfannee wal gargaarree wal bira darbuudha waaqayyo immoo isa kana nutti gammada jedhee yaada nutti gammadas waaqayyo isin haa eebbisu dhugaadha. Nama cabsuuf nama karaa irratti hambisuuf nama saaxiluuf yeroo hin qabu dhugaa dubbachuu fi nama karaa irraa deebisuu fi yoon dogoggora kooraan an deebi'a namni hin kufne hin jiru namni immoo hin kaane immoo hin jiru namni hin kufaa namni immoo hin ka'a waan ta'eef please akkuma itti bashannanne kofallu akkuma itti waan baay'ee keessa taanu amma immoo rakkinni ishee muddatee dogoggorteetti akkuma namaa jaallatteetti akkuma kanaaf fedha foon ishee raawwattee dogoggorteetti dhugaa dubbachuuf erga dogoggortee immoo maal gochuutii qabna bira dhaabbachuutii qabna jechuudha dhugaadha bakka. Kanaaf YouTube guddifachuu fi akkas ta'anii obboleessi koo geetuunfaa lattuunfaa miidiyaa minaamin bakka kana hojjete haa nyaatudha bakka guddifatan dhugaa waaqayyooti maaf hin guddifature maal ta'e bakka kana hojjete haa nyaatudha macaafni qulqulluu eenyu hojjete yoo nyaate waan tokko rakkoo hin qabu. Kanaaf dubbii sarateenye dubbii nyaachuuf beekamadha silaa barri kun bara itti beekaa faana fiiganidha malee wallaalaa faana fiiguurra wallaalaa barsiisuu nu wayye. Kanaaf iyyuu namni dogoggora hin qabne jiru isatti kofaltu borsitti kolfamuu danda'a dhugaa waaqayyoota jechuudha. Kanaaf namoonni gargaaruu barbaadda karlatti kamiin yoo nu quunnamtan yoo ishii quunnamtan bilbila ishee isinii kennuudhaan karaa dandeessanii bukkee dhaabbadhaa. Hundaa'uma akka kootta jechuudha. Mucaan dhalachaa jiru kun dhiiradha. Gaafa isheen deessuus yoo ta'e hunda'iinis yoo ta'e sarpiraayiz gochuu ni qabna jechuudha. Obboleetti keenya fataa gochuu qabna jechuudha. Haaleluyyaa dhugaa waaqa jiraataa cabsuu hin qabnu bakka. Alateera bakka maaltu qaba yoo mucaa magaraa ishee keessa jiru kanatu isa alate kanatu bor harka ishee qaba ta'uu danda'a dhugaa mana ishee abbaa ishee ta'uu fi danda'a mucaan kun jechuudha please. Kanaaf iyyuu waan tokko bakka ani yaada gaarii man qabaadhaan yaada hamaan qabaadhuu fi eenyuuf iyyuu jechuudha. Kanaafuu please bira dhaabbadhaa gargaara gaafa namni waa'ee gargaarsaa irratti dubbatu namni yoo as keessa hin taa'u. Kanaaf jabaadhaa. Karaa tamsaasa kallattii kana oduu biraan qabnu waan qabatamaa waan dhugaa qabannee dhufne yeroo hundumaa wanta isiniif hin galle nagaafadhaa. Isiniin galee kanaaf iyyuu wal jajjabeessuu wal guddisuun hanuma jirudha. Kanaafuu of eeggachuun gaariidha. Jalqaba yoo dandeenye of eeggachuu qabna. Erga wanti hundumtuu dhumee booda garuu please ofan ajjeesa ofan balleessa ofan maalii godhaa waan akkasii dhiisa walii galleerra waaqayyo isin haa eebbisu. Kanarraa kan hafe koomentii nama tokko badaama kanaatti nama jajjabeessu waan ta'eef koomentii namti babbadaa koomentii kiiloon kaafne gaafa argitanii dhiisa nama baay'eetu jira nu fakkaatanii maqaa jijjiirratanii waan tantaane kan godhan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu nama dhugaa eenyuyyuu hin jaallatu keessumaa nama dhugaa keessumaa jechuudha namni tokko dhugaa gaafa dubbatu dhugaa irratti gaafa qabsaa'u sobdoonni nun jaallatan dhugaa betelee raajonni sobduu nun jaallatan dhugaa waaqayyooti jechuudha. Anaan kan nan jaallanne seexana qofa dhugaa waaqa seexanni nan jaallattu naan sobdoonni nan jaallattu dhaaba koollee hin ka'an nan affeeran iyyuu malee waa'ee giruuppii immoo akkam goote jedhanii asumarraanii wanti nan isin beeksisu. Sagantaa garaagaraa keessumaa namoonni wal gargaarsa tajaajila wal gargaarsa doonii irratti hirmaachaa turtan namoonni na wajjin namoota dadhaboota rakkatoota gargaaraa jirtanii waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu ammallee ittuma fufaa ammammoo waaqayyo nu gargaaree tajaajila ittiin karaa garaagaraa walii fadhannu wal gargaaru wal bukkee dhaabbannu tajaajila bareedaa
qabaanna waan ta'eef immoo ajjeesti goonee gaafa banamuu isiniin beeksisa isiniin jedheera hin dagannee obsaan na eegaa tooruma irratti na eegaa hin daganne isiniin jechuu barbaada. Baay'ee sin kabajaa baay'ee sin jaalladha. Peejii koo kana follow godhaa Doonii Miidiyaa follow godhaa subscribe godhaa YouTube jechuudha. Hojiin keenya akkuma itti fufetti jira. Wanta barbaadan dhimma dhuunfaa keessanii haa ta'u dhimma maalii haa ta'u dhimma barbaadanitti yoo namoonni hojiin illee isinirraa kaaf kufe yooma hojii dhabdan illee yooma rakkatan akkamittan jijjiiramuu danda'a jedha. Please wal jajjabeessina. Otoo tamsaasa kallattii kanarraa hin bahin waan tokko isinitti hima. Gaariin isin gootan bor waan gaarii isin yoo gootan dhugaa Waaqayyo nama biratti wanti gaarii isin hojjettan waama gaariin isinii deebi'a. Eengadda magaala Buraayyuutti mudannoo tokko isinitti mee ba'a. Asirraan bayina. Obboleessa koo tokkotu mudannoo naannoo Buraayyuu naannoo Sanyii Kaaffeettitu iraatii nyaannee baanu bakkee keessa dhaabbate hin bu'a mucaan kun jechuudha. Dargaggeessa guddaadha hin bu'a dhugaa Waaqayyooti. Baay'ee bu'a baay'ee tokko waan bu'aa jiruu fi namoonni achi zabanyaa baankii ta'anii maal taatee boossa minaamin jennaani. Waan nyaadhee buluun dhabee iddoon buluun dhabee dargaggeessadha dhugaa Waaqayyooti mucaan kuni waan nyaadhee buluun dhabee iddoon buluun dhabee baay'ee rakkina guddaattan kufee biyyaa bahee dhufeedhe. Isaa booda gaafa inni ijoolleen namoonni baay'een isti mucaa kana dubbisimeedhanii na dubbisiisu jechuudha. Buraayyuutti Waaqayyo kan na argu. Isaati booda gaafa dubbisu maal taateenaan baay'ee rakkadhee namni natti hidhatu dhabee maaliif wayyaansaa wayyaa magaarii uffata. Wayyaa gaariin uffataa bifa qabaa garuu nama rakkatee robaadhaa hin fakkaatu. Wayyaa uffachuu miti dhugaa dubbachuuf rakkinni nama quunnama waan ta'eef maal dhabdirree jennaan iddoon buluun dhabeedhe dhugaa dubbachuuf tokkoffaa yoo fudhadhee galee Buraayyuutti na biraa buluu jedhe nama shakkisiisa garumtisaa jechuudha. Maal akka taa'e hin beektu waa'ee nama gad hin beektu bakka hamma naa danda'ame yoo naa danda'ame waan hin qabuun gargaaree bira darbuudha. Isaati booda baay'ee rakkattee na rakka eessadha biyyi kee naannoo Shoboo qabaa akko Tibbeedha naan jedhe. Isaa isaati booda kootu jedheeni kiisii koo keessa akka carraa maallaqa hin qabanne ture qarshii 400 ishii kanaatiin hoteela kee bulii siree kaffaladhu bulii ishii kanaatiin immoo iraatii keenya dhedheeni birrii 2 laadheef jechuudha. Walumatti qarshii 6 laadheefiin biraa lakkoofsa koo immoo qabadhu. Lakkoofsa koo qabadhu bilbila koo qabadhu naa bilbilana lakkoofsa bilbilaan qabu naani 17 76 42 jedhira deddeebii qabadhu beekamu iddootti walitti dhufnuun jedheeni. Innaa isaati booda bilbila koo qabatee galee dhugaa Waaqayyooti torbee tokko kan hin guunne keessatti siree qabatee maal jedhee bulee sokkee biyyatti deebi'ee naa bilbilachuudha. Yeroo darbee naan jedhe Buraayyuu keessatti qarshii akkas goote na gargaarte na galchite ati abbaanaaf taate Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu naan jedhe dhugaa Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf iyyuu warra koo lafa gurguradhu jedhanii lafa naa kennanii amma birrii nan qaba'anii yoo rakkattee sin gargaara waan barbaadde na gaafadhu maal sii godhu akkaawuntii kee naa ergi naan jedhe dhugaa Waaqa jiraataa isan isaaf tajaajilu jechuudha. Isaa booda sumaaf haa ta'u malee wanta rakkadhe hin qabu Waaqayyo gooftaan si haa eebbisuun jedheeni. Ilaala wanti gaarii ati gootu wanti ati yeroo hundumaa namaaf waan gaarii yaaddu dhugaa Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf iyyuu maal siniin jechuu barbaadeeni ati calluma jedhi waan gaarii godhi Waaqayyo immoo waan gaarii siif godhi. Warra waan hamaa gochaa oolanitti yeroo hundumaa wanti hundumtu hamaatutti dhufa rakkinatutti dhufa jireenyi isaanii jeeqamaa ta'a jechuudha. Kanaafuu maal siniin jechuu barbaadeeni yeroo hundumaa isin warra waan gaarii godhan faana deema nama hin amanina nama jaalladhaan siniin jechuu barbaada. Tokko utuu barbaade utuu nu ajjeesee iyyuu hin jaallata jiraachuu keenya hin barbaadu. Dhugaa Waaqayyooti jechuudha. Akka nuti akkanaatti teenyee haasofnu maal teessee haasofti kun immoo maal beekti kun immoo kan jedhu baay'eetu jira garuu. Kanaafuu ati callisiiti waan guddaa godhi gaafuma waan hundumaa keessatti jechuudha. Kanaaf maartiniin jechuu barbaadeeni please namoonni asirra jirtan mul'ata garaagaraa kan qabdan kaayyoo kan qabdan dhugaa Waaqayyooti kaayyoo keessan duubatti hin hir'isine mul'ata keessan qabadhaa ka'a. Dhugaa Waaqayyo immoo sin gargaara jechuudha. Kanaafuu hamma nuu danda'ame gaarii hojjennee wal jaallannee mootummaa Waaqayyoo argachuu qabna malee fafakkeessinee jiraachuun hin ta'u jechuudha. Namni mudaa hin qabne hin jiru. Namni cubbuu hin qabne hin jiru. Namni balleessaa hin qabne hin jiru.
dhugaa waaqayyooti. Kanaaf yeroo hundumaa obboleessa keef gaafa waa tokko ta'u hin gammadaafi yoo ta'e baga ta'ee fi uffee jetta taanaan baay'ee tokko dhugaa waaqayyooti. Waaqayyo si jijjiira. Amma faarfataan tokko gaafa inni faarfataa baasee poostara isaa poostii godhu kun immoo maal faarfata jechuudhaan wal gargaaruun illee hin jiru. Faarfataan tokko gaafa asii ba'ee carraa biyya lafaa argatee gaafa inni deemu baga argate isaaf waaqayyoota hojjetee hin jennuufi wayine otoo ana qeerra ta'e ana dhaqa jedhee hin bu'aa jechuudha. Innaa maal gochuutu nurra jiraata? Yoo inni carraa biyya laarree argate faarfataan tokko yoo inni waan uffee baga waaqayyo godheefi inni immoo akkamiin faarfata baay'ee tokko amma abaluun nu affeerimee faarfannaa haa dhufu. Inni kun wiyyeedha maal faarfatanni maal tajaajilanni maal kadhatanni maal godhanni jedha kana jedha maal jechuu barbaada hafuura hinaaffaa waaqayyo nurraa cabsu. Kanaafiyyuu jabaadhaa wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa hin kaafnaa. Ergaa koo xumuradheeraa. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu. Halkan kun halkan bareedaa isiniif haa ta'u. Namoonni yaada qabdan naquun namaa yoo waaqayyo jedhee sagantaa biraadhaan walitti deebinaa. Please ergaa koo yeroo hundumaa waan ani poostii godhu waan ani maxxansu sheernaaf gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Ani obboleessa keessanidha. Ani baay'een sin jaalladhaa. Ani baay'een sin kabajaa. Waan gaarii ma godhaa. Namoonni kallattii garagaraan sin miidheeru yoo jiraate namoonni sin balleesseeru yoo jiraate ifa manaa godha. Maaliif namni hin dogoggorre hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu. Gaafa haasoftan yeroo hundumaa gaafa waa barreessitan gaafa waa koomentii gootan utuu koomentii hin godhiin dura utuu hin barreessiin dura itti yaaduutu barbaachisaadha. Obboleetti tokko tokkos naan jedhe waan ati hojjettu hundumaa akka isin hordofan gaafa onlaayinii itti baatu naan jette garuu koomentiin godhu jette maal ennaan ofan eeggadhaa jette wanti ani koomentii godhu suni akkanan yaadetti yaaduu dhiisuu danda'a namni jette koomentii gootee asirratti madaalamuu keerra tilmaamamuu keerra cal jettee teessee hordoftee bahuu keetu gaariidha. Yookaan eebbifame yookaan immoo hin ta'attee bahuu keetu si wayya malee namni sitti tilmaama beekamadha. Amma namoonni tokko jiru waan ijoo waan qabatamaa dhaga'anii namoonni ba'anii jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Na kana waan ta'eef ana kan jedhee si eebbisuun dhabe Waaqayyo sinaa eebbisuu. Namoonni gurguddaa namoonni beektotni alaaf keessaan keessumaa Kanaadaa Ameerikaa keessaa biyyoota garaagaraa Kaalifoorniyaas yaa ta'u biyyoota garaagaraa addunyaa kanarra teessanii nu ilaalaa nu hordofaa jirtanii Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu. Waan barbaadan nagaafannaan na biraan dhabdanii jabaadhaa wanta hundumtuu guutee jira. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Yaada qabdan karaa keessanaa barreessaa. Wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa. Ammallee namoonni namoota rakkatan gargaaraa deeggaraa kan jirtanii Waaqayyo sinaa eebbisuu. Eebbifamaa yoo Waaqayyo jedhee hojii keenya itti fufnaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Akkasumallee jabaadhoo amoo eessa jirta akkam taate naan jechuudhaan naa bilbiltanii na gaafachaa kan jirtan yeroo hundumaa jabaadhu jechuudhaan hojii koo bukkee kan dhaabbachaa jirtan Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu. Kana booda yoo Waaqayyo jedhee namoota kallattii garagaraan tajaajila keenya balleessuu hojii keenya balleessuu barbaadan haalli isaanirra jiran haala sirrii kan hin taane deemsi isaanii deemsa sirrii kan hin taane namoota jireenyi isaanii dhugaa fakkaate sobaan guutame sinitti hihimaa sin beeksisaa deemna. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu. Eebbifamaa sinin jechuu barbaada. Yoo Waaqayyo jedhee sagantaa biraadhaan bor liivii wal arginaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Halkan gaarii fooloo godhaan hordofaa. Eebbifamaa.